Addi bilisummaa Oromoo mootummaan biltsiginnaa Oromiyaa dirree waraanaa fi dhiigaa taasisee jira jedhe. ABO'n ibsa bara haaraa faranjootaa kan bara 2024 seenaa jiru laalchisee baaseen gaaga'ama bara 2023 keessaa mudatan ibsee jira. Bara 2018 biyyatti galuun qabsoo karaa nagaa eegaluu isaa hordofee danqaawwan hedduun isa mudachuu ABO'n ibsee jira. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mana hidhaatti dararamu qondaalota ABO fi ajjechaa Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru callisee ilaaluun isaa nu gaddisiiseera jedha. ABO'n ibsa baase kanaan yeroo barri haaraan kun seenutti akkuma baroota darbanii hooggantoonni, deeggartoonni fi miseensonni ABO haqa dhabanii mana hidhaa keessatti gidirfamaa jirus jedhe. ABO'n erga gara biyyaatti galee bara 2018 kaasee danqaawwan hedduun mootummaa biyya bulchaa jiruun isa mudachuu ibsuun haalota jiran akkuma dhufanitti keessummeessuun wareegama kafaluu itti fufuu jiraachuus addeessa. Paartiin biyya bulchaa jiru sochii qabsoo karaa nagaa ABO fi dhaabonni biraa geggeessan danquun akka imaammatatti qabatee itti fufee jiraachuus yaadachiiseera. Hooggantoonni ABO seeraan ala hidhamuun dhukkubootaa fi gidiraa argaa jiran bara 2024 kanattis mana hidhaa keessatti gidiraa arguu akka itti fufan taasisee jiras jedha. Dararaa mootummaan biyya bulchaa jiru raawwachaa jiru kaayyoon isaa qabsoo uummata Oromoo galma isaarraa gufachiisuu fi kaayyoo qabsoo isaa danquu irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiraachuu mirkana jedha ABO'n. Dhiibbaawwan jiraatanis ABO'n qabsoo taasisu haalota jiran keessatti itti fufuus hin dhaabne jedha. Boordiin filannoo Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa turuu kan ibsu ABO'n ibsa baase kanaan addatti dhimma hooggantoota ABO mana hidhaa jiranii irratti tattaaffii boordiin filannoo Itoophiyaa taasise hin dagatamus jedheera. Komishiiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa sarbamiinsa mirgoota namoomaa irratti loogii malee hundaaf walqixa kan falmu ta'us ajjechaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa oolu callisee ilaaluu fi gabaasa galuu qaban irratti callisuun hedduu gaddisiisaa fi taajjabsiisaadhas jedha ABO'n ibsa baase kanaan. ABO'n imala qabsoo ganna 50 keessatti waan dabarsee fi bu'aa argame gamaaggamuun egeree qabsichaaf waan karoorfate qabaachuus ibsa. Barri 2023 darbe kun uummata Oromootii fi lammiilee Oromiyaaf baroota darban kaan caalaa bara rakkinnaa, hidhaa, ajjechaa, qe'ee fi qabeenya isaarraa gubachuu, isaarraa buqqa'uu ta'uun galmaa'ee darbuu hima. Mootummaan biltsiginnaas aangoo shiraan argate tiffachuuf Oromiyaa irratti gaaga'ama ulfaataa fi godaannisa seenaa hin dagatamne kaa'ee jira jedha addi bilisummaa Oromoo. Jeequmsa kaasuun babal'isee Oromiyaa dirree waraanaa fi dhiigaa kan taasise mootummaa biltsiginnaa ta'uun ABO'n ibsee jira. Ajjechaan suukkaneessaan qabata oboo deeggartuu jedhuun uummata irratti raawwatamaa turuu fi jiraachuus ABO'n yaadachiiseera. Waraanni biyyattiin qabdu harki guddaan meeshaa waraanaa gurguddaa qabaniin Oromiyaa weeraranii jiru jedha ibsi ABO kun. Humnoonni faannoo mootummaan ijaaraman daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun gaaga'ama ulfaataa geessisaa jiraachuu ABO'n ibsa baaseen himeera. Rakkoo fi gidiraa biyyattii keessatti deemaa jiruuf fala kan jedhee itti amane ABO'n mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa labsuun irratti hojjechaa turuu fi ammallee hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Roorroo fi gidiraa akkasumas dhumaatii akka sabaatti nurra ga'aa jiruuf osoo harka hin laatiin tokkummaa keenyaan walitti qindeessinee hojjechuun biyya keenya irratti nagaan jiraachuuf akka sochoonu ABO'n irra deebiin hubachiisa jedheera. Barri haaraan kun bara ajjechaan sukkaneessaan roorroo fi gidiraan uummata Oromoo irraa dhaabbatu, uummanni keenya mataa ol qabatee biyya isaa irratti bilisummaadhaan Oromiyaa nagaa fi tasgabbii qabdu keessa jiraatu akka ta'u ABO'n ibsa baase kanaan hawwii qabu dabarsa. Gareen yaalaa hatattamaa waldaa haakimoota Oromiyaa naannoo Oromiyaa iddoowwan sababa rakkoo nageenyaa fi hongeetiin miidhaman akkasumas weerara adda addaatiin saaxilaman keessatti deeggarsa namoomaa fi ogummaa kennuun bara 2023 hojii boonsaa hojjetee jiraachuu ibsa. Waldaan kun gareewwan 9 ogeessota fayyaa 154 ogummaa adda addaa qaban akkasumas muuxannoo fi naamusa olaanaa qaban bobbaasuun godinoota akka Booranaa, Gujii fi Wallagga keessatti namoota sababa rakkoo nageenyaa fi hongeen qe'ee isaanii fi qabeenya isaanii irraa buqqaan tajaajila fayyaa hatattamaa fi bu'uuraa kennuun danda'amee jira jedhe. Dabalataan daa'immanii fi namoota saaxilamoo ta'aniif duula talaallii kennuu, tajaajila da'umsaa dura haadholii ulfaaf gochuu akkasumas giddugala wal'aansa kooleeraa cimsuu fi naannolee dhibee busaan miidhaman keessumaa lixa Oromiyaa keessatti birmannaa taasisuun danda'amee jira jechuun ibsa. Duula bara kana taasifameen namoota 19,100 ol ta'an bira gahuun fayyadamaa taasisuu danda'amee jiras jedha. Iddoowwan waldaan haakimoota Oromiyaa tajaajila itti kennaa ture Boorana aanaalee akka Dubulluq, Dhaas, Borborii fi Gololchaa yoo ta'u, Gujii keessa immoo aanaalee akka Girjaa, Waadaraa, Aagaawaayyuu, Sabbaa Boruu fi Gorodoo lafaatti tajaajila kennaa turuu ibsee jira. Wallagga lixaatti aanaalee akka Beegii, Qondaalaa, Baabboo Gambeel, Qeellam Wallaggatti ammoo Hawaa Galaan, Gaawoo Qebbee fi Machaaraa fa'aa bira gahuu danda'amee jira jedha. Waldaan kun gareewwan yaalaa hatattamaa bobbaasuun cinatti dhaabbilee fayyaa naannoowwan rakkoo nageenyaa fi hongeetiin miidhamaniif argamaniif keessumaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Gujitti
meeshaalee yaalaa hatattamaa fi meeshaalee biroo qarshii miiliyoona 12 ol ta'uun bituun arjoomee jiraachuus ibsa. Dhiheenya kanas gareen yaalaa hatattamaa kun weerara dhibee busaa lixa Oromiyaa keessatti hawaasa rakkoo hamaaf saaxilame irratti birmannaa gochaa jira. Dhiyeessiin qorichoota farra busaa fi meeshaalee yaalaa dhaabbilee eegumsa fayyaa rakkoo nageenyaatiin miidhamaniif kan arjooman yoo ta'u, kunis waldicha kanaanis tajaajila fayyaa bal'aa ta'eef of kennuu isaa caalatti agarsiisee jira. Waldaan Hakiimota Oromiyaa miseensota gareewwan yaalaa hatattamaa yeroo garaagaraatti baddaa fi gammoojjii Oromiyaa lixaa hanga kibbaa lubbuu isaanii qaalii qabsiisanii hawaasa isaanii tajaajilaa turaniif kabajaa fi dinqisiifannaa guddaa akka qabu ibsa.